Mootitti viidiyoo sana dhageessisuudhaan jarjaruun qubni nama jaallatuwanii naannin jaallatu nan jedhamu. Yoon tokko as qayyamee tokkotti hafe isin mutuu immoo natti kaatu immoo wal caalchistan nama ija tokko ilaaltan keessan naquun nama kallattiidhaan baatanii onnee gaariin qabdu jettanii sinumtuu natti kaatu immoo mootiin gochuu qaba. Sana booda taaksheen godhama hin dhufaa hin galuu furmaata waldaatu jechuudha. Akkasumatti seenaa keessan duwwaa nama lakkisha irraa baratu jireenya ijoollee shamarranii jijjiira. Kana namatti naalaate barsiisaa. Akka isaan of qaban ni gargaaran osoo nama jaallatanii nama jaallatiin wal jedhan yoon tokko as qayyamee tokkotti hafe isin mutuu immoo natti kaatu immoo wal caalchista nama ija tokko ilaaltu keessan xiqqaa kallattiidhaan baatanii gama onnee gaariin qabdu jettanii sinumtuu natti kaatu immoo maal gochaa qaba dubbachuu dandeessu qaama keessan gaarii isin ta'uu qaama eenyummaan keessan bara hin qabu akkasuma